Ashamaa harka fuunee daawwattoota mayashow kun Odeessa Maya Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabilee fi fiilmii haaraa irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Torbee dabarsinee kanaa kitaabni mata dureen isaa Qaroo Miiraa jedhuun moggaafame magaalaa Finfinneetti eebbifamuun dubbistootaaf dhiyaatee jira. Barreessaan kitaaba kanaa Dr. Makbab Xaasaw yoo ta'u, hayyuu falaasamaa gaggeessummaadha. Kitaabni kun miira ofii fi naannoo ofii hubatanii to'achuu irratti kan xiyyeeffatee fi dabalataanis dandeettii gaggeessummaa cimsachuuf kana malees walitti dhufeenya namootaa fooyyeessuuf gargaaraa jedhameera. Torban har'aa ammoo kitaabni seenaa dandeettii fi ogummaa dubartoota babbeekamoo adda addaa irratti xiyyeeffatee eebbifamuu fi mata dureen kitaaba kanaa gola dubartii ogeettii yoo ta'u, Roobee Asaffaatiin barraa'e. Kitaabni kun boqonnaalee 12 fi fuula 180 qindaa'uun hagayya 27 kutaa magaalaa Burraayyuu galma Odaanabeetti za'aa jaharraa eegalee akka eebbifamus odeeffannee jirra. Gama biraatiin ammoo fiilmiin Seenaa jedhuun moggaafame yeroo dhiyoottiin eebbifamuun daawwattootaaf akka dhiyaatus odeeffannee jirra. Fiilmiin kun taatota 20 ol hirmaachisuun guyyoota 30 keessatti waraabamee gulaalameera. Barreessaanii fi daayireektariin fiilmii kanaa Ifaa Balaa yoo ta'u, qabiyyeen fiilmichaas qaama miidhamtootaa fi bartee hawaasaa keessatti jiru irratti xiyyeeffachuun akka hojjetames odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanumaa sagantaa mayashow waliin turtii gaarii.